hedduun daangaa Oromiyaa irratti duula banee lubbuu lammiilee nagaa gaaga'uu itti fufee jira. Ajjechaan jumlaan raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee Oromoota magaalaa Calanqoo irratti raawwate balaaleffachuun Oromiyaa bakkoota garaagaratti hiriirri mormii cimee itti fufeera. Hiriirri kun godinaalee Wallaggaa magaalota akka Naqamtee fi Mandiitti haala naamusa qabeessa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Osman Abdullateef. Uummanni Oromoo shira isaarratti migaaramaa jiru irra aanuun hanga dur caalaa hafuura tokkummaa uunatee roorroo sirni wayyaanee isaarratti gaggeessaa jiru tokkummaan ifirraa ittisaa jira. Duguggaa sanyii wayyaaneen olaantummaa sii gad dhaabbattee umrii sirna sii dheeressuuf biyyattii keessatti raawwataa jirtus Oromoota dabalatee sabaa sablammoonni Itoophiyaa biroo gara wayyaaneen barbaaddutti lolca'uu fi duratti argaman. Duguggaa sanyii muddee 11 bara 2017 raayyaa ittisa wayyaaneetiin Harargee bahaa magaalaa Calanqootti hawaasa nagayaan carraaqatarra jiru rasaasatti roobsuun namni namni wareegamee namni 25 ol raayyaa ittisa kanaan madaa'uun beekamaadha. Ajjechaan jumlaan hawaasa magaalattii irratti raawwatame kun mormii akka guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jirtu irratti beenzilii raphamee balbalaa jira. Uummanni Oromoo roga afraniin ajjechaa kana kan balaaleffatee fi dura dhaabbannaa gochasuu kanneen isaa raayyaan ittisa wayyaanee raawwateef hiriira mormii bal'aa taasisaa jira. Jiraattonni magaalaa Oromiyaa hedduun mormii tanatti dabalamuudhaan sochii daldalaa magaalattii keessatti deemaa turte adda kutanii gadda isaanitti dhagahame cimsanii mul'isaa jiran. Ganama irraa hiriirri mormii kun bifa ajaa'ibaatiin godina Wallagga lixaa magaalaa Naqamteetti barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa fi jiraattota magaalattiitiin gaggeeffamaa oole. Hiriira mormii kanarratti hawaasni magaalattii xiqqaa fi guddaan osoo malatti nafin uffata gaddaa kaayachuun magaalaa walakkatti argamanii callisiinsaan gadda isaanitti dhagahame ibsachaa turan. Hiriira guddicha seena qabeessa kanarratti qaamni bulchiinsa magaalaa Naqamtee argamuu baatus poolisonni Oromiyaa bifa adda ta'een nageenya hiriirtotaa fi milkaa'ina hiriirichaatiif shora ol'aanaa taphatu maddeen addeessan. Hiriira seena qabeessa akeekaa fi kaayyoo bal'aaf magaalaa Naqamteetti gaggeeffame kanarraa diinni uummata Oromoo wayyaaneen hirfattee akka jirtuu fi fakkeenyummaan hiriiricha kanaa magaalaa hedduu keessatti akka baratamu qeerroon waliif dhaamurratti argamti. Tooftaan qindooytuun qeerroo magaalaa Naqamtee hiriira kanarratti mul'isaa turan qabsoo Oromoonni godhaa jiraniif bu'aa guddoo galmeessuu akka dandeessu xiinxaltoonni siyaasaa himanii haalli kun qeerroo fi jiraattota iddoo biraatti argamaniin amaleeffatamuu akka qabu dhaaman. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga lixaa magaalaa Mandiittis hiriirri qaama hawaasaa mara hirmaalchise bifa oowwaadhaan gaggeeffamaa oole. Hiriira kanarrattis dhaadannoowwan ajjechaan jumlaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu, daandaan wayyaanee raayyaan ittisa wayyaanee Oromiyaa keessaa haa baafamuu fi dhaadannoowwan kanneen birootis dhageessifamaa oolan. Hiriirri diddaa sirna bulchiinsa mootummaa wayyaanee magaalotaa fi araddoota Oromiyaa garagaraatti itti fufee jira. Wayyaaneen qabsoo uummata Oromoo gufachiisuu fi hafuura tokkummaa Oromoonni unachaa jiran booreessuuf irree qabdu mara ramaddee bobbahaa jirti. Yeroo sirni abbaa irreetii PLF mala dhabee kufuuf qareera gahee kanatti qabsoon uummanni Oromoo godhu qindoominaan daran tarsiimoon masakamtee gaggeeffamuun murteessaadha. Qeerroo fi jiraattonni magaalota adda addaa akkuma ammaa kana bilchina siyaasaa horatanii sadarkaa qabsootti aantutti akka tarkaanfatan dhaamamee fi jiram. Loltoonni mootummaa wayyaanee yuunivarsiitota garaagaraa keessatti bobbaafaman barattoota nagaa irratti reebicha gaggeessaa akka jiran himameera. Yuunivarsiitii Aksumii fi Addigiraatitti raayyaan ittisa biyyaa mootummaa fi poolisoonni naannoo Tigraay wajjin ta'uudhaan barattoota Oromoo fi Amaaraa irratti miidhaa dhaqqabsiisaatiin jiraachuun ibsameera. Mahammad Faantaallee waan itti dabalu qaba. Duulli raayyaa ittisa wayyaanee ajaja hooggantoota TPLF hin soso'u yuunivarsiitota biyyattii garaagaraa keessatti barattoota irratti reebicha raawwachuu cimsanii itti fufanii jiru. Yuunivarsiitii Aksumii fi Addigiraatitti raayyaan ittisa mootummaa wayyaanee fi poolisoonni naannoo Tigraay qindoomina uumuun barattoota dhalootaan Oromoo fi Amaaraa ta'an irratti reebicha cimaa raawwachaa akka jiran barattoonni OML timan. Akka yaada barattoota Aksum yuunivarsiitii irraa dubbifnetti raayyaan ittisa mootummaa TPLF mooraa yuunivarsiitii keessa galuun odoo barattoonni hirriibaa hin ka'in doormitti seenanii reebicha ulfaataa irratti raawwachaa akka jiranidha kan barattoonni himatan. Nuti sababa maaliitiif akka ijoollee Oromoo fi Amaaraa irratti xiyyeeffatan wanti beektan jira jennee barattoota gaafannee turre. Deebiin argannes isin jeequmsa uumuuf odeeffannoo yuunivarsiitii biroo wajjin wal jijjiirtanii fincila nutti kaasuuf deemaa jirtan sodaa jedhuun barattoota nagayaa irratti reebicha ulfaataa dhaqqabsiisaa
deebisaa akka jiranii fi yeroo ammaa kana barattoonni Oromoo fi Amaaraa kanneen yuunivarsiitota lamaan kana keessatti argaman haala yaaddessaa keessa jiraachuu dubbatu. Gadi bahanii waa bitachuu hin danda'an maatiitti bilbilachuuf kaardii akka itti bitanu dhabne haala akkaan hammaataa keessa jira jedhu yoo bilbilee dubbifnu. Odeeffannoon ture amma barattoonni guddina keessatti qaama alaatiin intiniidhaan poolisiidhaan eegamaa akka isaan jiran badaa akka isaan hin jirre dhiibbaan immoo garee alatti karaa biyya ba'an jiranii garee keessatti immoo halkan isaan dhiibbaa ta'etu gara keessa rammayyuu ba'anii jira. Barattoonni ala ba'ee waa tokko kaardii gadi isaan jiru intinillee kaaseellee geeffamaan maqaa jira baay'ee barattoonni qaama intinii gama lamaa irraa dhufan Oromiyaa fi Amaaraa irraa dhufan rakkoonni guddaan isaa irra ta'aa jira. Duula sanyummaatiin barattoonni ilmaan Tigraay kan baay'inaa yuunivarsiitiiwwan lamaan kana keessatti argaman waraana wayyaanee waliin hidhata uummachuun barattoota irratti miidhaa akkaan hamaa ta'e dhaqqabsiisaa jiraachuunis yaadota nu dhaqqaban birooti. Haalli amma yuunivarsiitota kanneen keessatti deemaa jiru immoo ilaalcha sanyummaa barattoota keessa facaasuun fuulduree barattootaaf hedduu sodaachisaa akka ta'es barattoonni tilmaama kennanii jiru. Yuunivarsiitiilee kana keessatti balaa nurra gahu hundaafuu tumsa hawaasa naannichaa waan hin qabneef rakkoo keessatti kufnee jirruuf fala barbaannaan yaada barattoota yuunivarsiitii Aksumii fi Addagraati. Godina Arsii Lixaa magaalaa Asaasatti qondaalonni waraanaa wayyaaneen aanaan kun rakkoo nageenyaa guddaa qaba sababa jedhuun humni waraanaa garasitti akka seenu bulchiinsa aanichaa mallatteessisuu wayitii yaalanitti qaamni bulchiinsaa mallattoo kana diduudhaan of duuba akka deebisan himameera. Gaafiin qondaalota waraanaa TPLF qindoomina qeerroo manguddootaa fi bulchiinsa aanichaatiin honga'eera. Abdussalaam Hasan waan itti dabalu qaba. Mootummaan wayyaanee naannolee Oromiyaa keessatti tokkora uumuun hawaasa nagaa tasgabbii dhooguun bulchiinsa naannichaa waraanaan bulchuuf shiraxaxuu akkuma itti fufetti jira. Wayyaaneen aangawoota naannoo Oromiyaa irraa fuula dhabuun caasaalee sadarkaa gadiitti ijaarataniin waraanni naannolee Oromiyaa akka to'atu yaalii gochaa jiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Hasaasaatti guyyaa dheengaddaa waraanni raayyaa wayyaanee konkolaataa oraalii lamaan gara aanichaatti imaluun aanaan keessa rakkoo nageenyaa guddaa qabdi jechuun waraanni akka seenu bulchiinsi aanichaa akka mallatteessu gaafachuu jiraataan aanichaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Gaaffii waraanni wayyaanee naannicha bulchiinsa waraanaa jala galchuuf dhiyeessan manguddootni bulchiinsa aanichaa fi qeerroo waliin ta'uun biyyi keenya nagaa qabdi rakkoon nageenyaa humna keenyaa ol ta'e hin jiru jechuun gaaffii waraana wayyaanee akka hongeessan jiraataan kun ni ibsa. Akkuma isin hubattanitti guyyaa dheengaddaa jechuun guyyaa sanbata guddaa darbeessaadha. Guyyaa sanii akkina gara oraalii lamaatti maseelaa biraallee bira hin jira. Akkanii turan warra godinaallee inayyannee fi jaanii aanaa irratti dhufanii rabshatu jira, afaan jeequmsatu jira, isin bira jaanii erganii waan jiraniif Imallatteessaatiin komanditteettiidhaan hawwatu aanaan keessan gandeen jira jira illee hundumteen jaanii turanii. Eegas booda bulchaan aanaadhaa dura abbaan nageenya aanaadhaa godinatti farlamee galee ibsaa dhagaamee jarratti dhufin dura inni akkasii dhagaamee ture. Isaammoo ce'amanii farlamtuu kan kuma farlamtuun galleennaan farlamee cima galle jedhee achi booda qeerroo maalichaa godina deemni jiru akkamitti waan akkanaa bira dalaganii hundi aanaa waliin ta'uudhaan isas sirreessaniif walii adii dhabaillee illee sirraa booda immoo akka gargaarsammoo nu rakkoo takkaan qabnu hiyyuu bulchinee hin dandeenya namni nu bulchu kabraa hin jiru keenyee bulchina inni qeerroo aanaa kennaa fi akkasumas bulchaa aanaa qaama nageenyaa keenya waliin ta'an poolisoota Oromiyaa waliin ta'uudhaan akkasitti sirraa adeemsanii waljechuudha. Akka namni nuti odeeffanne kun jedhutti waraanni raayyaa ittisaa TPLF kun affeerraa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Hasaasaan kan dhufe yoo ta'u namni kun nama tanaan dura qabsoo hawaasni nagaa gochaa ture sakaalaa turee fi wayyaaneef ergamuun suusiitti ta'e ta'uu eeruun kaayyoon ummata keenyaa ficcisiisuu nama kanaa gamtaa hoggansa aanichaa qeerroo fi manguddoota biyyaan honga'eera. Amallatteessuuf yaadaa ture bulchaa abbaan nageenya aantummaa tokkollee hin qabu qooqamallee tokkollee hin qabu qooqama qabaatee inni mallatteessa galees illee hin jiru jechuun akkanumaan lafuma ol ka'ee biyyi walajaa qabdu keessatti akkanumaan waan akkanaa dalagee ture.
mootummaan wayyaanee kufaatii siyaasaa isaan irra dhaqqabe humna waraanaa mo'achuuf nageenya hawaasaa gooluun naannoo Oromiyaa waraana jala galchuuf halkanii fi guyyaa hojjetaa jiraachuu odeeffannoon kallattii adda addaan nu dhaqqabaa jiru ni mirkaneessa. Waraanni wayyaanee naannoo Oromiyaa dhuunfachuun hawaasaa Oromoo akka miidhu sadarkaa dhuunfaatti miseensota OPDO sadarkaa gadaanaa keessatti bal'inaan mul'ataa jira. Magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa humna waraanaa jala galchuuf hawwiin jiru hedduu olaanaa ta'uu bira dabre gaaffiin isaan dhiyeessanis hoggansa naannoo san jiruun honga yeroo jedhu namootni dhimmicha dhiyaannaan quba qaban. Mootummaan wayyaanee hawaasa keessatti hokkora uumuun biyyi waan jeeqamte fakkeessuun naannoo Oromiyaa humna nageenya biyyattii bakkatti deebi'u mul'isu jiraatu baatus torbaan dhufu kana keessa garuu mootummaa fi gareelee mormitootaa jidduutti mariin tokko Finfinneetti gaggeeffamuuf akka jirullee gabaafamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf jennee qabanneetiin dhiyaannee kan gammaa daawwattanidha. Isin wajjin kan turre aan Usmaan Baayyuuti gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin Abdii Jamaal nafaana ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii afaan itti fufuu hangamanumaan nagaatti isiniin jedha.